Heeyyen lolli hobbolaa jidduu haa dhaabbatu garuu akkamiin jedha xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed toora feesbuukii isaa gubbaarratti. Egaa nutis guutummaa oduu kanaa qabannee isiniif dhufneerraa hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa biroodkaastii. Warreen maatii keenyan ta'an ammoo sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdannuuf sheer gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Torban darbee keessaa duulli lolli hobbolaa jidduu haa dhaabbatu jedhu tokkotu marsaalee hawaasaa kanarratti geggeeffamaa ture. Namoonni duula sana keessatti hirmaatan attis kaleessaa lolli akka dhaabbatu wawwaataa turte hammamaaf duula kana hin tumsine gaaffii jedhu naaf kaasanii. Namoonni gaariin ammoo duulli sun tooftaa biltsiginnaan qabsoo itti laaffisuu fi gadi baatedha jechuun naaf barreessaa turanii. Akeekni dhugaa duula sanaa waan fedhes ta'u abbaan fedhes duuba jiraatus walwaraansi waloo uummata keenya waggoota torban darbaniif goolaa jiru akka dhaabbatu hawwuun waanuma eebbifamaadha. Garuu ammoo duulli kun hawwii bira dabree nagaa qabatamaa fiduu danda'a shira yoo ta'e in milkaa'aa gaaffilee jedhan xiinxaluun barbaachisaadha. Walwaraansi humnoota uummataa tokko keessaa bahan jidduutti taasifamu kan goolabamuu danda'u karaa lamaanii. Kana dura gareen tokko yoo hinjifatedha jechuunis takka murni aangoo mootummaa harkaa qabu riphee lolaa dhabamsiisuu yoo danda'e yookaan ammoo riphee lolaan aangoorra jiru fonqolchee aangoo yoo to'atedha. Karaa lammataa walwaraansi itti goolabamuu immoo murni lamaan haraaraan dubbii yoo fixanidha. Kanarratti yoo waliif gallee duulli dhukaasni hobbolaa jidduu haa dhaabbatu jedhu kun karaalee lolli dhaabbatuun danda'uun lamaan harmaan holii keessaa kan filattetti taasifamaa jira. Gareelee walwaraansaa jiran walitti haraarsuuf immoo isaan keessaa tokkorra haanee isa kaan dhabamsiisuun nagaa fiduu fi mee karaa lamaanuu haa ilaallu. Warri duulaa kana eegalan akeekni isaanii haraara buusuu akka ta'e himu. Mee dhugaadha jennee haa fudhannuuti haraara buusuu fi ni milkaa'amoo gaaffii jettu haa xiinxallu. Walwaraansi Oromiyaa keessaa sadarkaa maanguddoo biyyaatti hatis dhiisi jechuun dhaabbachuu bira hirga darbee bubbuleera. Kun waan ani jedhu osoo hin taane kan qaamonni walwaraanaa jiran lachuu amananii fudhatanidha. Biltsiginnaa fi waboonis dhugaa kana hubachuun bakka qaamonni sadeeffaa jiranitti ifatti yeroo lama mari'achuun isaanii ni yaadatama. Maarree akeekni garee hammaa dhaadannoo dhukaasni haa dhaabbatuuti sosocho'uu walwaraansaa lamaan marii haraaraa marsaa biraatiif akka tahan dhiibbaa gochuudha laata. Yoo sana ta'e xiyyeeffannaan duula isaanii irra caalaatti murnaa aangoorra jiru irratti ta'uu qaba ture. Sababnis waliigaltee qaamota sadeeffaa waliin taasisee diiguun hooggansi waboo biyyattii akka hin deebine hugguruu yaaluun carraa marii marsaa sadeeffaa kan dhiphise biltsiginnaadha. Dabalataanis waamicha dippiloomaatonni marii marsaa biraatii fi irra deddeebii taasisan kan dideessi murnuma aangoorra jirudha. Kanaafuu akeekni duula kana haraara buusuun walwaraansaa dhabamsiisuu yoo taate mootummaan marsaa biraaf akka qophaa'u dhiibbuun dabalatee tarkaanfiilee abdii fi wal amantaa uumuu danda'anii akka fudhatu taasisuu feesisa. Tarkaanfiileen kunis ajjeechaa namoota nagayaa dhabamsiisuu warra hidhan gadi lakkisuu fi dabalataaf garuu barreeffamoota warri duulaa kana geggeessan maxxansan yoo ilaallu waan akkasii argaa hin jirru. Yoo akeekni duula kanaa fi injifannoo murnaa aangoorra jiru mirkaneessuun walwaraansaa kanatti goolabbii taasisuu ta'e ammoo karaa kan biraatti namoonni duula kana qindeessuun adda dureen maqaa dhaamanii warra dursanii gara murnaa aangoorra jiru goran waan ta'eef akeekni duula kanaa mootummaan jabaatee riphee loltoota dhabamsiisuun nagaa akka buusuu fi tumsuuf kan kaayyeeffatedha. Shakkii jettutu jira. Shakkiin kun dhugaadha jennee fudhachuun carraa milkaa'uusaa haa ilaallu. Murnii aangoorra jiru tokko riphee lolaa dhabamsiisuu fi waan lama gurguddoo gonfachuusa barbaachisa. Kan dura dirree lolaatti olaantummaa guddaa horachuu danda'uudhaan kan lammataa sababoota hawaasaa diinagdee fi siyaasaa riphee loloonni uummata keessatti akka hidda gadi dheereffatan dandeessisan furuu danda'uudha. Haala qabatamaa hamma jiruun humni waraanaa murnii aangoorra jiru of jalaa qabu dirree
dirree waraanaa Oromiyaa keessas ta'e kan Amaaraatti olaantummaa gonfachuu hin dandeenye. Inumattuu humni isaan yeroo gara yerootti laaffataa deemaa akka jiru waan nama falmisiisu miti. Oromiyaatti yoo xinnaate yeroo 25 caalaa Amaaraatti yeroo 7 duula xumuraa labsuun milkaa'uun hin danda'amne. Itamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyaa WBO'n sadarkaa dhabamaarra akka ga'ee fi faannoon ammoo harki 10 qofaa akka hafe erga dubbatanii ji'a 3 waan darbee natti hin fakkaatu qabatamaa kan ta'aa jiru garuu faallaa sanaati. Tonni mootummaa dirree lolaa taasifamuu maratti baay'inaan booji'amuu waanuma waliin argaa jirrudha. Kallattiin kun humni lolaan mo'achuu mootummaa daran laaffachaa akka deemu malee kan fooyya'u ta'uu kan akeeku miti. Ajjechaa hidhaa fi saamichi dargaggeeyyii bosonatti akka nam'an godhee ni fooyya'amoo in ammaate deebiin ni hammaate kan jedhu ta'uun dhugaa namuu argu kan hammoo sochiin riphee lolaa akka laaffatu osoo hin taane daran akka babal'atu taasise. Ragaan kana ammoo godinaalee sochii lola keessa hin turinitti babal'achuu fi kan keessaa dhabamee tures akka haaraatti jabaachuudha. Fakkeenyaaf yaalii WBO'n sochii isaa gara godinaalee Arsii fi Harargeetti babal'isuudhaaf taasise yeroo dheeraa fi milkaa'uu hin dandeenye ture. Sababni kanaa ammoo naannolee Oromiyaan kun baroota 1970 irraa kaasee duubaa fi dirree qabsoo hidhannoo Oromoo turuurraan kan ka'edha. Ji'oota dabran kana garuu riphee loltoonni gara Cilaalootti hanga laga Goobaleetti laaftuutti babal'achuu fi hidda gadi dhaabbachuu danda'aniiru. Kun maaliif akka ta'e hubachuu fi jiraattota naannoo sanaa odeeffachaan ture. Sababoota isaan tarreessan keessaa ajjechaa fi saamicha qaamota mootummaan raawwatamuu daran hammaachuu fi dargaggeeyyiin akka bara dargiitti humnaan guuruun waraanatti naquun dhufnaan erga duutii hin oollee roorroo qeetti dhuftee ofirraa faccisuun wareegamuu wayya yaanni jedhu uummataa gadi seenuun hubadhee kanarraan kan ka'e dargaggoonni kumaatamaan WBO'tti dabalamuu qofa osoo hin taane